hammashin geessu ruubii shiyyuun geessu wabi maal taate si dubbatu wabi እስቲ ግን በይ አንቺ ጨልሲ ሲንጀ ቻንጀራ ማን ገዲ ቡይ ሲንጀ ቻንጀራ ቡይ ለፈታየቲ maal jechaa jirta maaliif sintes maal bishii dammalu kun kadhattu erga yoomii iddoo eeggaddoon akkana malaafi waan isheen irra teessee jirtu argaa jirtan siif maleera siif maluu isaa maaliin beektu eenyudhaati atu eenyudha akkamitti asoo barbaadan wajjin akkuma sii dhufe keessummaa dabare tasgabbaa'ii taa'e amma kana iyyuu jechuudha amma kana iyyuu kan sitti haasaa jiru tasgabbaa'ee ni bara malee osoo akka gocha keetii iddoo kana hin taa'u bu'iin siin jedha gadeeti maaliif buutu asmara taa'e aha maddu mana kootti naree budufteeti mana kee maali naree budufteeti bu'i wurati wabi maal taatanii bu'iin jedhe isa maal taatanii maal waliin lolina maal taatanii is keessumaa manatti maal ta'e moo keessumaa maal taate wabi maal taate wabi is wabi bu'iin jedhe isi amma ishee lafa taa'u ta'e irraa ta'u deebiidhaa nagadhiisi maal taate wabi nagadhiisi nagadhiisi taa'e nagadhiisi wabi maal taate annabu isa isa isi maaliif buuti wabi nabu'an kosai taa'e maaliif buuti ati eenyudhaan jedhe ati eenyu waan taateef ishee buusta mana kootti dhuftee naan lolaa jirtu manni kee maalidha sheenisi kootti qishumallee xiqqooma sheenis hin qabne Kun isheen ani madaalu jedha. Kadhattuudhaan hin madaalu jedha. waan taateef hin jedhe Wabii waan hin ta'eef ishii gadi barbeektaati hamma ishiin geessu ruubii shiyyuun geessu wabi maal taate si dubbatu seera kun taa'is maal taa'i ana ta'eeti kana iyyuu kan si jala callise Taa'insi jedha. Ilaalinsi jechaa jira. kana booda kabaja kee gadhu Dubbiin barbaadini. sirna barbaadaara Ilaa saree miti jedheeni mana kootti si waamee kan si nyaadhu malee jechuudha. Sadan deema ture guyyaati. sitti meedha kana booda ishitti akka dubbatu sareen si dabar kan mana kee keessatti nu bile maal fedhe maal fedhe mana kee waan ta'eef immoo Akkuma mana kiyya waan ta'eef si kabajaa jiraan si jechaa jira. Isaan si jalaa callisee taa'i gadi socho'in iddoo kana kanaaf hin sirraa suka kee gubbaa qabadhu baasi gubbaa qabadhu baasi nu baasir bira ta'e wabiin baasi ta'e baasi luka kee gubbaa baasi ta'e eenyu waan ta'eef ati abbaa qabee eenyuuti kaa akka barbaadetti nama tuffatta ruubishiin keessu bara Si kabajaan jira. kanaaf Si kabajeen si jalaa callisaa jira. Waan si waameef jechuudha. Dhalli namaa mana ofiitti nama waamee akka barbaade nama godhuu jedheenii Kanaafiyyuu si jalaa callisaa jira malee. ishii irratti ati amma waan gaarii ibsa turte Inda sa'aan nabbara gurgurtaa maal dhage. Eshi fuudhee galee maaliin godhe? maaliif itti taphatta mucaatti Maaliin itti taphadhe? Maaliin godhe? Uffata koon uffataniidha itti taphachuun. Nyaachiseen jira hanga hin danda'u. Torbee tokko ol na bira jiraattee jirti. Kana ol maalidhaan? maaliif fuutee galte gaafa Inni jiyoodhaan? Inni jiyoodhaan immoo guddisuudhaan? maaliif fuutee galte gaafa jalqaba Isheetu fuudhee galee anaa miti kan fuudhee galee. Kanaafiyyuu haadha manaa kee wajjin walitti haasa'i malee ishii irratti akka barbaadetti fincaa'u isaan gama Ati eenyudhaan jedhee ati? Eenyudhaati? eenyuudhaan Eenyudhaati? Akka kanatti kan natti haasoftaati. wabi Esti kun bayanchi. Sitti meera kana booda ishii Challisi. Siin jechaan jira mani. Zin bayanchi. Alfa shucwe. Haye. Kabajamtoota hordoftoota teekii dhugaatii hin dandeessa waayee. Elaa dhiira onnee lama jechuun isa kanadha. Mana koo dhuftee Maayonoo hin danda'ama waan akkasii. Dhimmoota agaruu suma dhugaa suma sirrii yoo ta'u jedhee mana namaa Ayyoo. nannee gidduutti na ajjeessanii yoo ta'e Agaruu isuma dhugaa suma sirrii si gaafadhaati. Kennaa beektu miti mee jalqaba nagaa jedhiin kabajamtoota hordoftoota. Hayi nagaa jirtu hordoftoota wabii YouTube Wabitiub jedhime. wabii YouTube Yes. yes sir
egaa kennaa hin beektu jedhee yaada miti baay'een keessan immoo kaasaa turtanii jechuudha mucaan kun kennaa wajjin hojjette miti diraamaa tiktokii irratti hojjetu miti akkasuma immoo ijoolleen yuutiibii irrattis hordoftoota isaanii taatan baay'een keessan jirtu jechuudha otoon sobuu barbaadeesi sobuudhaa hin danda'u jechuudha sababni isaa ijoolleen kun feemasoo waan ta'aniif jechuudha baay'ee ulfaata sobuuni ishee wajjinis wal baraame maqaa keettimi maal akka hojjechaa turte waan tokko isaa wajjin wal bare hordoftoota koo wajjin. Akkam jirtu hordoftoonni wabii tuubii jaalala sinaaf dhiyeessaa turtan baay'ee argeera baay'ee natti toleera dhugaa dubbachuuf jechuun an jechan dhabe gaafan koomentii seenee ilaalu jechan dhabe dhugaa baay'ee galatooma ani akkuma sinna beektanii kunoo kennaa faana diraamota garaagaraa irrattis hojii garaagaraa hojjechaan ture amma immoo kunoo wabiini natuma yoo barbaade mana isaa keessaa gadi na baasee na aariyaa akka barbaade na gochaa ture. Diraamaadha kun dhugaan turre. Kun immoo taatummaa jalatti agarsiistee argatteetti. Baay'ee maal isinitti fakkaate riilii jechuudha. Riilii kunoo fuuldura keessaniitiin hamilee kennaa fi sadarkaa kanatti nama amansiisuun baay'ee ulfaata baay'ee jechuudha. Namni miira adda addaa keessa jira miira adda addaa sana keessaa akka jirutti uummata walitti fiddee miira gaddaa keessatti deebisuu jechuun miira gaddaatiin isaan to'achuu kontirool gochuu jechuun baay'ee dandeettii addaa wayii gaafata jechuudha. Seriously የማዳም ቅመሞች ቅመሚወን ኬን ጆሌ ኑቲ ባይኤ መጃለን ነቹዳ እንተለ ከናፍ ሮ ተኮ ዳበዳቲ አመሌና ከናቲ በቁመ ጀተል እና ባይ ተኮ ደንዴሲ በረቱ ኮስቱርቴ ባይዞይ innis barataa koodha tiyaatira barsiisee jira jechuudha ogummaa aktiingii kanarratti isaan irra kaameraamaaniin keenya sin jira boodarra isallee gara kanatti isin affeera jechuudha jaarsa ajaa'ibaati mucaa gorsaa addaati kan isaa immoo yeroo minna seenu dubbanna jechuudha kanaaf ijoolleen kun ijoollee dandeettii addaa qabanidha ijoollee dandeettii hamma kana hin jedhamne qabanidha jechuudha in miiliyoon hordoftoota miiliyoonaatti siiqu horachaa jiran jechuudha taadishoo meeqa qabdaa hordoftoota meeshaa kana qabadhuuti yaase yeroo ammaa tana 1960 irra galee jirra 70 garuu yuun dudoona miliyoona galuuf jirra yeroo viidiyoon kun gadhiifamutti already miliyoonii gabaa ichilal ማለት ingalla garuu deemaati fooloo godha siniif jennee simboarsuuf simbashannansiisuuf simbarsiisuudhaaf halkanii guyyaa viidiyoo waraabnee edit goonee akka kanatti ilaalee teenye isaatii dheeraa haasofnee irratti walii galee isin hojjennaan gara deenyetti simbaarsuu simbashannansiisuu barbaadna sinuti waan ta'eef hojii keenyadhasi isin immoo fooloo gochuudhaan yaada keessan koomentii irratti barreessuudhaan namootaaf sheer gochuudhaan rakkoo jiraate waan akkasiis nu sirreessaa waan kana makkatti nu godhan jettanii gaafa koomentii irratti nu barreessitanii nuti immoo san ilaallee simboarsine jechuudha miliyoona gallee tika wajjumaan keekii muraa gaafa haasofnu sanqofa yuutuubiin keenya leela 56 akkas galee jira innis gaafa 100 galee yuutuubiin illee badhaasan qaba guyyaa sanatti lamaansaa wal maddiitti erga takka achiin miliyoon asii 100 keekii erga takka osoo murree maal sitti fakkaata yuutuubiin keenya taaddee tuub jettan yoo galtan jalqaba irratti kan sinii ba'u viidiyoo kooti. Kanaaf karaa YouTube illee kottaa isin jechuu barbaada. Maatiin wabii warri taatan. Namni tokko akkanaaf immoo abdiin guddaan irraa qaba jechuudha. Baay'ee manitti abdadha bakka ani isin ergi haftanii beektanii jechuudha garuu. Diraamaa bareedduudha itti bohaaraarra subscribe gootanii baatu. Yoo ittiin bohaarren iftu iyyuu. Feenu haafu. Isin hin bohaarre taanaan subscribe nan godhina. Umeenis qabdi. Umeenis. Isinis YouTube banattee jirti. Linkii isaa koomentii jala isiniif goona yeroodhaaf search gaafa gootan sinii ba'uu dhiisuu danda'a harmee siif jedha koomentii wabii jalatti linkii isaa siniif keenya subscribe nu godhaa akka kana akkamii wal miidhee
Baay'ee bareeda baay'ee. Ila nubira maaltu hin jirre sitti fakkaate normaalii akkuma Oromootti rakkoon guddaan nuti qabnu maalidha? Wal jajjabeessuun jaalannu. Ijoolleen silaa ijoolleen keenya warrumti ba'anii fuulduratti mul'atan baay'een isaanii warri public figure ta'an warri hordoftoota hedduu qaban jechuudha. Moo ijoollee lafaa dhufan kana jajjabeessuu irratti rakkoo guddaatu jira jechuudha. Ittiin dhaadachuudhaaf ittiin sodaachisuudhaaf ana qofatu beekamaadha ittiin jechuudhaaf dhimma itti ba'u baay'ee. Garuu immoo warra kana ijoollee kana argaa jirtu anaanis dabalatee jechuudha. Ogummaa hedduu kan isaan qaban. Muummee maal baratte ati fakkeenyaaf maal dandeettiin ati qabdu mee isaanitti naa himi. Dandeettiin ani qabu ogummaa kaameeraa baradheera. Kaameeraa waraabuu dandeessee akka barbaaddeetti. Viidiyoo editingii hojii ittiin hojjechaa tureera. Kan biraan immoo hojii meekaappii ogummaa meekaappii nan qaba. Gaafa heerumtan akka tasaa jechuudha. Baay'een keessa heeruma qofaa. Ni heerumtu. Hojiiwwan aartii irratti immoo lakki diraamaa irratti hin jiran ni effektota fayyadaman diraamaa irratti ijaarsa. Meekaap artisti jedhamti karaa gaafa. Maaliif hin jedhe sitti fakkaate hordoftoota keenya kanatu harka caalaan isaanii yoo dogoggore of kolcha ammasi haasaa sana keessatti jechuudha. Harka caalu ogummaa akkasii keessa hin jiranii waan jedhuun wal qabateeti kaniin kana kaasee fi namoonni nu ilaaltan immoo ispeeshaalii biyya keessa taatanii dinqisiifattoonni ijoollee kanaas kan koos jechuudha. Hojii fiilmiidha akka tasaa meekaappii yoo isin barbaachise jechuudha. Dargaggeessa gara jaarsaatti, jaarsa gara dargaggeessaatti, jaartii gara Dubba geessu jijjiiruu dandeenya. Kaameramaan keenan. Kaameramaan tokko faana baratu. Effektota madaawwan maal jiranis hojjechaa tureera kanaan duratti. Ammas hojiiwwan jiraannan karaan banamnan nan hojjedhaa jechuudha. Dubaay dhufnee hojjenna. Isaan immoo hojii biraa sarkaa qabna baay'ee. Amma dubbachuun barbaadu sarpiraayiz no? Hojii adda isa achi dhufnee isinitti agarsiisu jechuudha baay'ee. Dubaay dhufnee. Yoo Waaqayyo jedhee Waaqni gaafa jedhe achi dhufnee jechuudha. Isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Taaddishuu ati maal baratte? Anillee ogummaa baay'ee jira. Maal baradhanii? Bishaan irraa gadi buusaa. Kan jiraannu eessayyuu magaalaan kun? Oromiyaa keessa. Addaama. Egaa Adaamaa keessa jirra yaa ogummaa fiilmii akkasii dubbannu. Yaa ogummaa fiilmeekingillee barannee jirra. Waraabuu fi editingii hojjechuu, daayirektingii barreessuu hin hojjenna. Akkasumas immoo tiyaatira aktingii as magaalaa kana keessatti yaa barsiisaan keenya erga isaan nu barsiisanii booddee ofii keenya illee ruumni tiyaatirota baay'ee hojjennee eebbisiisaa turre. Garuu Oromoon tiyaatira laalu. Inja. Maal akka jaalatan goona. Garuu akka jaalatan ni goona. Tiyaatira baay'ee hojjechaa turre. Cinatti immoo narsidha. Narsidha. As waraanneet as fayyisna waggoota tokkoo fi jajjaaf magaalaa Adaamaa kana keessatti manarraa manatti deemeen tajaajila kennaa ture nama yaalaa ture ammallee mana keessan ciistanii yaalaa barbaaddu taana. Dua sagar. Kanada bilbilaa qofa. Isinirraa kan eegamu. Ogummaa danuu qabdudha jechuudha. Yuutiibarii qofa miti, tiiktookarii qofa miti, ogummaa fayyaa ijoollee nama qabudha. Kennaan jechuudha. Kennaatiin beektumti. Harmeesiif immoo waan namni nu tarreessite kana kan isheen qabdu jechuudha. Egaati maaliif hin irraa isaan fidee dhufe isinitti fakkaate baay'een keessan. Harmeesiif jettila maqaa diraamaa kootiiti. Harmeesiif. Umeeraan jedhamti baay'ee. Akkasitti si beeku jedheeni. Isa kennaatiin beeku siin immoo harmeesii fi waan beekaniif jechuudha. Kanaaf inni akkas fayyadame Umeeraan Kabiir jedhamti. Intala fikiriidha. Intala bakka ajaja qofa staand baay'inaan. Naqee hojjedhu. Beekdee intala hojjettudha jechuudha. Innis akkuma sana ijoollee amala addaa qaban. Seriously isuma dhugaan isiniin jedha. Maatiin ijoollee kana da'an eebbifamoodha jechuudha. Ammas fayyaa fi umrii dheertuu isaanii hawwina isaaniitiif jechuudha. So gaafa hojii kana gadi dhiisuu gaafa jalqaba waan isin wajjin hojjenne sana gadi dhiisuu baay'een keessan hoottaatanii jechuudha. Miira biraa keessa seentanii akkuma nama siirratti ta'e san ta'u. Otoo na argitanii jechuudha akka nama narratti ta'e jechuudha. Manuma koo dhufee. I think
Na. Sinikse. Madayin ture. Baay'eetu jira baasanii agarsiisuu hin danda'amu. Gaafa intini jennu namni na qoccooraa ture. Otoo qaamaan na argattanii inni inti zalzalaachuu እንደሚባሉ kukkutanii akkana nyaattan jechuudha. Waa'ee intala kanaatiin wal qabate. Isuma dhugaa immoo himaniitii isa sirrii, namummaa isa sirrii isin biraa argee jechuudha. Akkamitti naan hin jettanii re'aa? Nuufidii naan jedhan, lakkoofsa ishii naa kennii naan jedhan. Komentii reseentee dubbisuu dandeessa jechuudha. Haayilaayitii isaa ilaaltee ta'ee yaada. Ilaalee እና fidii nu kenninaan jedhan harmee kiyya bira namni hin jiru maaloo eenyu hin guddifannaa fudhannee guddifannaa jechaa turan baay'een isaanii jechuudha. Nan gargaara akkaawuntii sinaa ergina manaan jedhee jira koomentii seenaa dubbisaa waan tokko waan soba hin qabne jechuudha. እና thank you so much niin jechuu barbaannaa jechuudha. Baay'ee galatoomaa baay'eema tokko diraama irratti warra beektanis even otooma diraama irratti iyyuu beektan dabartanii jechuudha. Anaatiin gocha akkana akkamitti hojjeta waan akkasii akkamitti raawwatta jettanii baay'ee manatti dheekkamaa turtan jechuudha. Kanaafi experimental drama experimentidha kuni jechuudha. Experimental drama jedhama afaan aartiitiin jechuudha. Mee namni maal jedha yoona seenduubee wayii fidda seenaa wayii fiddeeti hawaasa fuulduratti fiddeet agarsiista. Namni maal jedha keessatti hirmaatamoo ala dhaabbateet ilaala maal na dhibdeedhaan bira dabraa moo seeneet akka isin amma gootan kana jechuudha. Dhukkuba intalli kun dhukkubsataa jettu rakkoo intalli kun rakkachaa jirtu ishee wajjin rakkattu moo ishee wajjin dhibamtu moo dudduuma teessanii maal na dhibdeedhaan bira tartu waan jedhu wayii ilaaluudhaaf isaan alammoo diraamaa ta'ee dhufuu deemaa jechuudha wanti kun. Seenaan amma nuti isin garsiisni kun taatonni kiyyaas isaanuma kana kaameraamaanii kiyyas boodarreen fide jedheen jira yeroo dheeraa nama na wajjin ture isallee waan gabaabduu dubbisna jechuudha. Kanaafi waan gabaabaa diraamota gaggabaaboo seenuma kana jechuudha. Continuous waan ta'e wayii diraamaa walitti fufaa isinii qabannee dhufuufi jechuudha. Qophiidha hojjechuudha. Qophiidha. Yassai kanaaf isinii qabannee dhufna jechuudha. Isin hammasiiti yuutuubii harmeesiif jedha. Harmeesiif lakki amma fiduu sababa ta'ee fi haarawaa sababa ta'ee fi komentii jalatti liinkii isaan keenya. Nanka addee hojii koodha inni maaliin hojjedhee nyaadha. Liinkii yuutuubii si komentii jala isiniif hin kaa'a. Akkanan qaanis ni abdii guddaan qaba. Viidiyoo takkitti hojjannaa fi viidiyoo sanaan wachaaworiin isii guutuu qaba. Sabskraayibiin isii illee guutuu qaba jechuudha. Nama kuma meeqadha amma kuma 40 galuufiin deemaanis akka jirtanitti deemaa dhaqaacha. Kumni 40 guutuun jechuudha. Bakka waan xiqqootu hafe jechuudha guutuudhaan. Iseellee immoo tuttuqaatii kuma 40 sanitti ol guutaa. Kanaaf akkasitti isin ergeen jira jechuudha. Inni biraati waanuma gabaabduun isin gaafadha. Taaddisho gaafsan kaameraamaanii ture baay'isoo taaddeenyu kan kennaani maaltu sitti dhaga'ame. Seramma sitti ta'e kan dachaa sanatti dhaga'amaa ture gaafa sana. Kaameraa dubbadde dhaqee dhaquu akkamitti kan jedhamu diraamaa isa qofaa miti normaalii kan hin ta'in jedhee otoo bilbilli koo ta'e numa na darbata. Ani baay'ee amma bilbilichi kan kiyya waan ta'eef darbachuun gaafa ka'u poolisii sana hundaree beekta. Birii kee darbachuus nama rabe dhiisee dhufuus ta'uu baay'ee gisee ishee luka keetti fararraa turte waan kanan ga'u yeroo si rifachiise tokko immoo gisee asii uffata miiccoo dhaafuudhaaf gaafa tokko akka ishee utaalta sammiti allee kaameraa waatee waan utaalee እሺ ዱማ baay'ee ulfaata waan akkasii ከባድ ነበር። Ambaayisoo diraamaa gaafa ilaalu diraamaa kutaadhaan jiru afaan Amaariffaatiin yuutuubii irra jiru baay'ee ilaala. Bakka wayiitti yoo hammeenyi wayii baay'atee iskrool nan godha. Ishittiin toloo jechuun hin jaallatu. Ilaalu gaafa hammeenyi wayii baay'atu naamna danda'ee ilaaluun jaalladhu akkasiisa. Garuu gaafa sana danda'eera. Dandeesseera. Qabatama dheeroo ufan qabe. Si dandeessise inni. እሺ ሩማኮ ati kaan perform gochaa turte hojjechaa turte waanicha maalnu goota sitti fakkaate gabaabsiteema asuma fuuldura keenya kanatti jechuudha. Namoonni baay'een hin amanne baay'isoo ammuma iyyuu amanan jechuun danda'a. Meebii uffata geeddaratee minam sitti babbareedee waan dhufteef yoo ta'e malee moor waan sanan amanne natti fakkaata.
Kanaaf maal goota sitti fakkaate kunoo argaa jirtu nama nagaadha. Amma kanammoo ishee jijjiirraa jechuudha. Miira sana keessa deebi'iti miila kootti kufii na kadhadhu. Miira sun garuu cimammoo bi. Yaalime. Kale ka erga jettee. Jijjiiramu. Hojii keenya mitiire. Vampire. Jijjiiramuun eegana eega. Abba qarshii naa kenni. Qarshii naa kenni. Qarshii hin qabuun. Qabdaa maaliif hin qabdachi keessa naa kenni siin jechaa. Hin qabuun siin jedhaan kan ittiin gabaa deemu qofa kan hin qabadhee jiru. Isayyuu immoo qarshii hin qabu transfer gochuuf haadhaaf hin bahe. Beelee hin jira naa kenni siin jechaa hin jira. Hin qabu kabe. Maali kana kenni? Hin qabu bee. Naa kenni. Otoo hin qabaadhee siin kennu ani qarshii waan hin qabneef bala. Qabdachi keessa baasi naa kenni. Eessa keessaati? Transfer gochuun dandeessaa barbaadde. Akkaawuntiin qabda? Ada transfer. Nama akka kadhattuu akkaawuntii qabudha. Waan biraa akka hin taane ammas. Isheen kun kadhattuu akkaawuntii qabdu. Modern naati. Modernidha isheen. Na waan tokko tokko siin barsiisuudhaaf kan nuti waan kana kaasnee fi yeroo darbe keessa kutaawwan darban keessattis ammas kan kana finnee fi gabaamatti jijjiiramuu akka danda'ani kan inni wanti jedhee jechuudha. Isaan isinii dhiyeessee jechuudha. Kanaaf fuulduratti diraamaa ajaa'ibaa nu biraa qabdu jechuudha. Wabii show YouTube jedhu subscribe gochaa nu eegaadha. Hojii dinqii isinii qabannee dhufna. Hojii bareeda, hojii jaallattan, hojii irraa barattan, diraamaa gaarii isaa, diraamaa simboo qabu isinii qabannee dhufna jechuudha. Hangasiiti Subscribe gochuudhaan qofa nuti dhaabbata. Taaddee Tiyu. Harmeesiif koomentii jalatti keenya. Koomentii jala keenya sarchiidhaan dhufu waan ta'eef harmeesiif wabii Tiyu. Isinutti baay'atee immoo akka hin jenne wabii shows subscribe gochaa nu eegdu hin dhaabini. Kaameramaan ati as nu dhufta. Achuma illee kaameraamaaniin keenya isaa dhufee dubbatu. Dhufee dubbatu Kottu natu si waraaba. Akkasuma ture harmeessi. Nugusu nama nugusa bannaataa dhugaa rabbi. Kan dhufte. Come on. Baay'ee waan gabaabduu isin jedha waa'ee isaa jechuudha. Isuma dhugaa onnee makoorraa jechuudha. Attalqas warri kaanii fayyaalessa jechuu koomitii isuma dhugaa fakkeessaa sooshaal miidiyaa irraa odeessan sana otoo hin taane fayyaalummaan bifa qabataanan jechuudha. Ashuuma baay'ee. Seriously isuma sirrii jechuudha. Akka obboleessa wajjin dhaladheetti jechuudha. Ashuu sa'aatii 12tti waraabbiin jira amma kana kottu galgala otoo itti himin jechuudha. Fiigee dhufee na waraabee deema. Sumni alsa ta'u baay'isoo. Saantiima tokko isaaf hin kennu dhufee na waraabee deema. Ashoo iddoo akkana wajjin deemnu ishi hojii isaa kan hojjechaa jiru dhiiseet na wajjin fiigaa jechuudha. Baay'ee naman jaalladhu baay'ee. He is my real brother baay'isoo. Kunoo obbolaa koo isa sirriidha. Ashuun jechuudha. Dhugaa rabbii. Innis YouTube qaba. YouTube kee maal jedhama? Kichuutii. Kichuutii. Yaa. Subscribe kuma 23 qaba. Diraamaa moorratti feffe'aa jirra. Nu laala. Meeqa hagalu jetta? Duratti baay'achuu baate. Kan kotootti si dabalee meeqa ta'a? Iddaba 63. 63. Bakka 63 godhaa. Deemaa natti baay'ata 63 bira kan dabarre 63. Ayyee ashee. Akkamiin hojiin aartii maalidha si? Bareeda. Hojiin aartii jiraachama jirra jireenya. Hojiin aartii. Okay. Hojii otoo hin taane jireenya. Jaalala guddaa argattee taphaayizo jechoota kee baay'ee jaallatanii TikTok irratti hin beektu jedhee yaada. Lamin barreessaa turtanii iyyuu jamma mucayyoon kun kan eenyu wajjin hojjechaa turte miti eenyuun shawwaduu fi kan jechaa turte baay'ee jedhame sirriitti malee. Na daa'imman feemasiidha goba sochaan shoo TikTokiin kee meeqa galeera? TikTokiin kiyya 6 galuuf bakka 6 galu. Kuma 600 galuu jedhama naafaachu bakka. Adi waan sagaltamii sagaliif 400 irra jira nama 600 qofata. Amma kana jechuudha amma kana galchaa kana laaltanu hin galaa jechuudha. Akkasii akkam jaalatamummaa mataa kana akkamitti ilaaltaati? Natti baay'achaa jira baay'ee.
waanuma si madaalu moo exaggerate godhe hawaasni kun bakka baay'eetti gaafa daandii irra deemnu maal baay'ee mujji kee jaalladha maal siin jedhu ana wajjin yeroo deemtu moo yeroo waraabbiidhaaf babbaanus jechuudha akkamitti ilaalte jaalala uummataa kan gituma hojjanneen beekamne jechuun barbaada ani asitti jechuun maaliif waan badaa soto hojjettee jechuun nama hatuutoo taate nama hattuu sana jedhamee qubdisitti qabamu to akkuma waan gaarii hojjenne sana gaarummaa sanaan namnis nu leellisee amma ta'e wayii maqaa keenyas kaase kanaafuyyuu haa ulfaatanii waan baay'atee siin qabu waan xiqqaatee siin qabu garuu giddu galeessa jechuudha haa baay'atu jenna haa baay'atu yaanni keessa ashu mee hordoftoota keenya kana jecha isaan madaaluun dhaba yeroo baay'ee jechuudha. Ana jechuun waan natti hanqatuu fi ashuun immoo baankii jechuufaati. Jechoota baay'eetu bira jira isaa nama ittiin leellisuu danda'a nama ittiin mootiveet gochuu danda'edha. Himamiiwwan koo kanaani mee waan haa jedhame jechoota keenya miidhagoo. Barreesseen fida kan kan keetii miti dha barreessitee fidda. Maal jechuudha? Jedhi bakka. Mee waanuma gabaabduu eenyu jedhi. maal jenna dinqisiifannaani. Mee sirba isaan mootiveet godhu wayii naa jedhi mee mana ormaati kan isaan jiranii biyya ormaadha kan isaan jiranii hanguma barbaade ta'ee nuti ammasitti maatiin koo fakkeenya asallaa jiru gaafa naas dhufu otoo harmeen koo nabkeeraatti baay'ee natti tola otoo ishee wajjin jiraadhe baay'ee natti tola isaan immoo biyya ambaati kan isaan jiran hojii ulfaataa jechuudha hojii humnaa olii baay'eedha kan isaan hojjetanina miirri biyyaa ba'anii jiraachuu baay'ee ulfaata. Isarraan immoo hojiin gaafa sitti ulfaatu namni miira dadhabbii kee gaafa si hubachuu dadhabu jechuudha. Kanaaf hamilee isaan hin barbaachisu uummata kana ijoollee kana jechuudha. Baay'ee magaalaa nyaata dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Shamarran biyya arabaa hojjetan kana yeroo baay'ee argitanii jiraatanii warroonni dhiirota afaan biyya keessa ta'anii yeroo baay'ee maallaqa isaanii nyaata waan akkasii mul'ata. Wanti sun baay'ee na gaddisiisa dhuguma dubbachuudhaaf. Isin obboloota jireenya fooyya'aa jiraachuudhaaf jedhanii tarra gadadoo kan argaa jiru biyya ormaa keessatti asii biyya baqaa deemanii. So tattaaffiin keessaa baay'ee waan dinqisiifatamuu qabudha. Sirba yoomiyyuu Saamsoon tokko beektaa isa abdiin kutiyyaa namaa guyyaan kun. Abdiin kutiyyaa namaa guyyaan kun hin darbamaa. Abdiin kutiyyaa namaa guyyaan kun hin darbamaa. Harrees taree himamaa. Ibsituu deebi'aati. Kanaaf abdiin kutinaa isiniin jedha ashuun jechuudha. Thank you isiniin jenna. Jajjabaadhaa immoo lafa jirtanitti bara hojii gaarii isiniif haa ta'u biyyatti immoo galanii biyya keessa baay'ee limaatii ajaa'ibaa kottaa wajjiniin biyya daawwanna. Kottaa dhugaa rabbii baay'ee tokko isin jaallanna baay'ee isin kabajna jechuudha. Ijoollee jechuun akkasiin of biraa qaba. Isaanillee of biraa na qabu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko barsiisaadha hiriyaadha gorsaadha maali bakka hin baay'ata. Harka jechuun dhaaban qabu beektaa? Sanaafi barsiisaadha. Akkasitti haasaa akkasitti haasa'uuf jedhee haasaan nuti qonna garaa waan naafini badaa naafini. Jechuudha. Barsiisteetti hin baay'isuu. Mataa gadi qabannee bira barsiistuu kaameeraa keenya. Mana naannis na barsiisteetti. Tiyaatiraatti ishii barsiiste ishiin immoo kaameeraa. Kaameeraa na barsiiste jechuudha. Yaa waaqni. Barsiisota gidduu jirra. Baay'ee nama cimtuu dhugaa rabbii jechuudha. Nama baay'ee dinqisiifadha. Miila keessan hin geessinu. Obsisoftiin qabu malee. So galatooma. Thank you so much. Waan nu hordoftaniin subscribe waan nu gootaniif waan nutti aartaniif waan nu sirreessitaniif waan gidduu darbee kan immoo akkuma isin durayyuu irraa dubbattanii wantichi eksperimental diraamaadha hojjetame. So anis gaaf sana mucaa mataa godhee kana duuban ture mucaa viidiyoo waraabaa ture. Wantichi dhuguma fakkaata oduu argite baay'ee nama aarsa. Haa ta'u maal goonarii
Barriin darbaa. Obsa qaba. Hojiiwwan akkasii baay'ee waan adda ta'e hin hojjenne normally. Jira namoonni nama akkasitti dararanii namoonni nama akkas godhanii jiru jechuudha. Baay'ee waan haaraa miti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf isaaniif illee barnoota ta'a jenneetuma kan nuti waan kana hojjenne uumnee hin hojjenne jechuudha. Uumnee naasofne kan isaa jechuudha. Yeroo darbeedha I think jaalama sadii waan akkasii doonatti fakkaata. Finfinneedha kan isheen jiraattu hojii hojjechiisuudhaa fi baadiyyaarraa fudhattee gara magaalaatti galti namittiin jechuudha. Hojjettuudha jedheeti abbaan kan itti kenne isa booda akkuma achi galteen bilbilli isheen wanta bilbila xiqqoo harkaa qabdi maatii ishee wajjin kontaakti akka gootuuf jechuudha. Bilbilicha harkaa fuudhamee maaliif akka ta'e kaayyoo maaliitiif akka ta'e naan galu garuu baay'ee mareebamaa turte intalattiin jechuudha. Baay'ee intalli gaafa fuudhan ammoo geessu gaafa baadiyyaadhaa deemtu hojiidhaaf gara Finfinneeti በጣም ወፍራም ነበረች furdoo turte baay'ee jechuudha. Suma dhugaan isin jedhana yoon argadhe sheer isinii godhan tinicha even so waan ishiin gooteen beekamu waggaa lama keessatti jechuudha. Qaamni sun irraa dhume dudduuba kana alangeedhaan intiniidhaan reebamaa turte maalidha kirrii maabraatiitiin jechuudha. Baay'ee mareebaa turte boodarraa hin ajaa'a jedhani manni jechuudha. Humnaa ol foolii wayii fidaa dhufee jedhani. Isa booda warri ollaa foolii kanaan shakkaniiti riipoort godhan. Manichi gaafa sakatta'amu mana fincaanii keessatti hiiteet reebaa turtee jedhani waggoota lama waan akkasiitiif jechuudha. Na hojjettuudha jedhanii fudhatanii rakkataa gargaarra jedhanii fuudhanii waan isaan raawwatan hin beektu jechuudha. Isaan ala TikTokii gubbaarratti diraamicha keessa jira yeroo itti aanutti isiniif dhiyeessina. Koomishiniidhaan hojjenneedhaan gidduu kana deemaa jira argaa jirta jedhee yaada. Baay'een keessan immoo TikTokii irratti waan argitan natti fakkaata. Hiriyoota nama lama shamara lama jechuudha. እና waliin hiriyyoomu kan ishee tokko baay'ee mavaariyaaliidha. Hordoftoota hedduu qabdi jechuudha. እና maaliifi nama ittiin hin gargaaru TikTokii kana fayyadamne ittiin jetti. Isheen hordoftoota baay'ee hin qabne kun jechuudha. Dubbachuu dandeessi akka barbaadde nama amansiisuu dandeessi. Bichaa walii galanii seenaan isaa dheeraadha. Wantichi milkaa'a. Maal gooti isin koomishinii barbaaddi. Dhibamaa rakkataa wayii argatan nama dhibameetiin algaarra ciisee jiru jechuudha. So si gargaarra koomishinii amma kana nu herreegda. Koomishiniin isaanii herreegamu meeqa sitti fakkaati? Maallaqa hanga kana yoo si argamsiisne manni yaalaa kana na gaafate jettee dubbatta hamma kana yoo si argamsiisne tokkoon keenyaa fi miliyoona 1.7 nuun kennita. Koomishinii jechuudha. Isa booda walii galu itti seenu hin milkaa'a waanichi. Akka intalittiin hordoftoota baay'ee qabdu kun iccitii kana hin baasne immoo maal gooti isinitti fakkaate? Obboleessi kiyya baay'ee si jaalataa maal jettee janajjantee obboleessa isheetii amansiisteeti wajjin ciisu viidiyoo waraabde. Sana booda birrii koomishiniidhaaf walii galan san maal gooti? Ofii fudhate. Intalattii maaliin sodaachisti? Viidiyoo sanaan jechuudha. Intalli waan jiru hundaa gadi baatee baastee akka barbaaddan godhaa viidiyichas baasaa jira TikTokii gubbaarra jechuudha ilaaluu dandeessu. Ijoolleen sun hidhamanii jechuudha. እና namni sadarkaa kana rakkataatti fayyadama sadarkaa kanatti jechuudha. Wanti nu hojjenne baay'ee xiqqoodha iyyuu jechuudha. Kanaaf moor namni irraa baratuuf nutis kan kana goonee fi haasaa isinitti dheeressinee jirra. Asumatti isin irraa gabaabsina. Bye bye. Thank you. Galatooma.